warroonni Saidoo fi Ayyuuni uummata goyyomsaa jiru yookiin immoo uummata sobaa jiru warri jettan qofti laayikii komentii barreessaa. Dhugaa rabbii jarri kuni unuun baay'ee tokko nu goyyomsaa jiru. Sababiin isaas kaleessa maal jedhanii kaleessa mana suumiyaan fudhadha malee jettee iyyitee qaallettiin eenyu Ayyuun mana suumiyaa maqaa kootti jijjiirta malee jettee bu'aa jirte. Yeroo sana yoo suumiyaanii guyyaa tokko keessatti malsinaa kennuu diddee siifan jijjiiraa jedhee waadaa galeefii ture Saidoon. Akkamittiin dafqa namaa tokko dafqa namaa sanuu umurii ishee itti faanarra gubdee waggaa 10 faanarra horte akkamittiin jaartii lammaffaaf dabarsuu danda'a? Sammuu maaliitiin dabarsuu danda'a Saidoon? Etuma ayyuun naaf kenni jettee maraachumti funnajjeesettillee dafqa namaa umurii isaa irratti gubee tokko akkamittiin namni tokko jaartii lammaffaa ishee kaleessa uftee waggaa hin geenyeef mana hamma kanaa ga'u namni waggaa 10tti laffa'ee waggaa tokko keessa tonguutiin kan akkamittiin kennamuu danda'a? Kun waanuma hin taane waanuma hin jenne miti jechuumti isaayyuu nama jibbisiisa. Jijjiiruu miti dubbiimti itti yaaddan sunuyyuu baay'ee tokko nama qaffafa. Saidoonis akka Ayyuu ta'ee jira. Jaarsaaf jaartii boolla tokkooti waraabamaa akkuma jedhamedha. Bakka ergi dhiigni Ayyuu isatti dabalame inni gara Ayyuutti dhuufaa jira yookiin immoo yaada Ayyuutiin deemaa jira. Saidoomti kuni sammuu qabaayii, Saidoomti kun nagaa qabaayii. Ani dhugaa rabbii na ajaa'ibee jira. Sababiin isaas sammuumti isaa sadiitti hojjetaa jechuuf na shakkisiisee jira amma sa'aatii kanatti. Dhugaadha garuu immoo suumiyaa aarsuuf natti fakkaata harakaanni kun hunduu ta'us kun sirrii miti yaada dogoggoraati. Akkasitiin miti suumiyaatiin amma xiqqeenyaadha jedhani suumiyaan likkeenyaa erga taatee akka kanaatiin araaramtu. Suumiyaan akka kanaatiin abadan hin araaramtu. Qabeenyaaf jettee miti kan dura heerumte isheen Ayyuu miti. Qabeenyi koo jettee sitti araaramuu hin dandeessu. Dhugumayyuu sammuun Saidoo baafatee jira. Akkaataa itti yaadu wallaalee jira. Amma erga jaartii lammaffaa fuudhee suumiyaa amala suumiyaallee wallaalee jira jechuudha. Kanaafuu maalin jedhaa miti qabeenya ishee maqaa isheetti jijjiiruu miti. Qabeenya ishee amma faana hortee mataasayyuu wal faana horuu qabda malee kanaa booda manuma bituuf yoo barbaaddeyyuu qabeenya ishee duraa faana siin horsiisteetiin bituu hin qabdu turte to sammuu qabaattee jechuudha. Sigalee Saidoo. Kanaafuu Ayyuunu bakka sirraa waan barbaaddu tokkoof tokko qabeenyaaf qabeenya tokko isheen ifa baastee dubbattee jirti. Gaafa ati Gondar deemte mataasaa maal jette? Etoo miliyoona 3 faa namni miliyoona 3 namaa kaayee deemta amma qabeenya tokko namaa kaayee deema. Ati reekuma ibba meeqa qofa naafi 200 qofa baankii koo buukii koo keessa deemte. Etoo duuteewoo etoo waa tokko taateewoo jechaa turti. Kanaaf intalumti kuni sammuu maaliitiin akka kana dubbattu bichaamtu nagarramaa jira. Jarri kuni sila jalqaba irratti maalin jedhee uummata goyyomsaa jiru Saidoo fi suumiyaan Saidoo fi Ayyuun kaniin jedhee sababiin isaas kaleessa mana suumiyaa kennuufi jechaa ture Saidoon. Ayyuuf maqaa Ayyuutti jijjiiruufi jedhe. Har'amoo deemee bakka suumiyaan bitte sana deemee biteefi. Gaafa kilaasii 3 kilaasii 2 moo tokko qofaan sii bite jennaan jette maraatti. Akkuma suumiyaaf bitatte sana suumiyaan ofii bitte malee isa biteef miti akkasuma anaafillee bittaa jetteeni. Kazan inni garuu bitee durmaan bitee qopheessee sapiraayisii godheeni Ayyuutiin akkas jettee garuu intalli kun jette. Na akkuma mana suumiyaan jaarsa ishee bitee tuntaan fi ishee bitatte maal goote akkuma naan suumiyaa sana mana bitameefii jira ammaa jechuudha. Kunuu qabeenya suumiyaatiin bitame. Inni isheen amma itti bitame suriyyuu qabeenya isheetiin yoo itti yaadna jennee qabeenya suumiyaatiin bitame. Ayyuu waggaa meeqa akka jiraattu hin beeku. Dhugaa rabbii amma Saidootiin boorduu taarra duutaa torbee 2 hin geessu minaamin kan jettu ufii isheeyyuu
wookiin har'a booru du'uushee hin beekamu rabbitu beeka sana. Sekondi keessattuu namni maal akka ta'u hin beekamu. Intala kanatti immoo hundumaatu itti jedhe. Dhugaa rabbii ayyuu kanatti ani viidiyoo masaanii amma sa'aatii ammaa kana ilaaluun jaalladhu. Baay'ee tokko haaraan jira. Sumiyaanoo akkam taati. Isa jedhu immoo sammuu keessatti dhugaa yaaduun natti ulfaatee jira. Kanaaf eenyu akka dura du'u rabbii qofaatu beeka. Nuti hin beeknu. Isheen amma qabeenyaaf jettee seente Saayidoo kanaan maal jettee doorsisti yeroo isaan waliin ciisanii jaarsaaf jaartiin egaa qullaa waliin ciisu hudduu qullaa si waraabeera jetti. Hudduun qullaa Saayidoo yeroo waraabamu hudduun qullaa kan kee waraabamuun ni soddaan kuttamu akkam goota. Isa kanaaf ayyuu Saayidoon kuni kana qofaatiin miti kan sodaachisaa jirtu natti fakkaata. Amma hudduu qullaa si waraabeera jettee mana Sumiyaa walqixa waggaa meeqa ishee laffaate faana biteefii jira kun har'aa deemee biteefii jira. Kaleessa maana sobdan mana Sumiyaa maqaa isheetti jijjiiruuf maaliif jette Sumiyaan tinaan Saayidoon har'a immoo deemtee mana biraa biteefii. Sanuu qusannootiin miti jechaa jirti takkaatti kaashii kaffaltee deemta malee jetteen. Isa kanaaf maal jedhaa Saayidoon jaallatees miti. Bakka lamatti yaada. Wayii tokkoffaa ayyuu kanatu wantoota tokko viidiyoo qofa ayyuu miti wanta durumaanu kan itti heerumtee fi waan sodaachisuu waan qabduufi. Lammatammoo bakka ayyuun kun sammuu waan qabdu miti bakka eegni isaanii walitti dabalame akkuma ayyuu sana yaadu jalqabee jira. Kanaaf Saayidoo of qusadhu. Qaalittiin kun yookiin intalli kun jaalala keef miti kan isheen akkas taatu qabeenya keefi. Isa kanaaf qabeenya kee immoo jettee si barbaaddi waan ta'eef amma intalli kun maal goote akkuma Sumiyaatiin fincaanu baasteettaa manaamin jettuuni isheenis amma akkas gochuun isheen yookiin gooteetti ta'a hin beeku Allaahu rabbitu beeka. Dhibbaaf dhibbaa akkas gochuurraa isheen gara duubaatti hin deebitu. Ayyuu jechuun haadha manee taatee jirti amma. Baay'ee kan nama sodaachistu. Kanaaf ani baay'ee kan keessi kotti aaru ayyuu caalaa Saayidootti hin aara. Saayidoon baay'ee tokko baalageedha. Baay'ee tokko kan kanan jedhamne subhaanallah. Ayyuu aarsuu dhiisuudhaaf Sumiyaa haadha ijoolleesaa kan umurii ishee bareedina ishee bifa ishee safaana fixxe yeraaf gaarii waliin dabarsan tan qabeenya itti horte qabeenya isheetti har'a tan bashaabashaa jirti ayyuun kun. Kanaaf rabbi si gaafata yaa Saayidoo irraa of eeggadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni subscribe gootanii galatooma. Warroonni subscribe godhe subscribe naaf godha. Isin jaalladha isin kabaja like share naaf godha. Na jajjabeessaa wal bira dhaabannaa isiniin jedha. Baay'ee tokko galatooma ulfaadha isiniin jedha.